Hundi keessan baga nagaan dhuftanii kanatti aansinee sagantaa keenya eebbaan calqabna. Eebba nama sadii moona baay'oon calqabda warra almaarii qooda taatee fi kanaan immoo warra hangafa nu ta'anii abbaa keenya warra Londanii dhufanii fi soddaa toliif baay'oon calqabda. Eebbi baay'oon askot. Waqti nagaan oosha nagaan nu abufu ayyaa nagaan nu akennu waayyaanne itti nu guutee namni hundochaan nagaan as nu gahee iddoo kana geenye wal argine waaqayyo galannaa ga'u ammas immoo hannu qophaa'ee kanas irratti nu waasifeessu fayyaa nagaa nu akennu ayyaanne itti nu guutu innaan keenya guddatu guddaan keenya haa bulu fayyaa nagaa nu akennu nama bara baraan akkanuma wal argu nu godhu rabbi wal keessa lakkoofsa keenya nephisini fayyaa nu gaa nu kennu iddoon ani wallaale rabbi taaguutu نوف كشا يا واق غلط يا لفا غلط يا رب غلط واقعيون ويا هرأتنا سجنتا نموني بيتوكو ولين تراني داندي إيرا كنا كتامراني فني دوغناتي والارغان كنا واقعيون أمالي akkasumatti tokkummaa isaanii haa cimsu rabbi dhala isaanii haa cimsu nageenya isaanii haa cimsu namni immoo gaafa tolaas gaafa hammeenyaas yoo akkasitti wal bira dhaabbatee nama jechuun rabbi ammallee akkasumatti isin haa cimsu namoota immoo qehee isaaniitti sagantaa kana qopheessanii har'a namoota kana walitti qabaniif illee waaqayyoon fayyaa kennu karra isaaniitiif fayyaa kennu maatii isaaniitiif fayyaa kennu hundi keessan maatiin keessan karri keessan rabbi fayyaa isiniif haa kennu hunda keenyaaf illee fayyaa haa kennu biyyoo nagaa ta'e biyya keenyaaf illee rabbi nagaa haa kennu yoo addunyaan nagaa ta'edha namni nagaadha jechuun addunyaa kana guutuudhaaf illee rabbi nagaa haa kennu waaqayyoon fayyaaf nagaa isinii haa kennu bakka wallaalletti immoo rabbi beekaan Kiristoos kan dhugaa isaa inni itti guutee eebba kana eebba guutuu godhee waaqayyoon isin haa eebbisu fayyaaf nagaa argadhaa of kala እግዚአብሔር እንኳን ሁላችሁንም በሰላም አመጣችሁ እኔ በተለይ እናንተን ሳይ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ብዙዎቻችሁን በሐዘን ነበር ማውቃችሁ አሁን ደግሞ በደስታ እንደዚህ መምጣታችሁን ሳይ እጅግ በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ልጆቻችሁን ይባርክ እንደ አይነት ፍቅር እንደ አይነት አንድነት ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነው እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለምግቡን ጸልያለን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን ስለ ቸርነትህ ስለ መልካም ስራ ጌታ ሆይ ወንድሞቼን እህቶቼን በተለያየ ቦታ አሰባስበህ ጌታ ሆይ ለዚህ ስላደረስከን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ አንተ መሰባሰብ መልካም ነው ብለሃል ጌታ ሆይ ወንድሞቼ እህቶች ባንድ ላይ ቢሆኑ መልካም ነው ብለሃል ጌታ ሆይ ይሄን ህብረታውን ታሰፋው ዘንድ እንለምናለን ለሀገር የሚጠቅም ጌታ ሆይ ምሳሌ የሚሆን ታደርገው ዘንድ እንለምናለን ጌታ ሆይ ለልጆች መልካም ነገር አድርግልን በዚህ ሰዓት የቀረበውን ባርክልን ላጥቶትም ደግሞ ጌታ ሆይ አንተ በመት አስባቸው ለሀገር ሰላም ፍቅር ስጥልን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን
sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba anema isa tunanabe idor sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba anema orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba sarratuni jirachu bade silayona badera waqayyo garu kabusa beka agege senakide yamu mogole koduna dafe lafe kodafta besa kofta godi malande bisa hawfatu malesa 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 galatane kaba ane galatane kaba galatane kaba ane galatane kaba isa tunadabe idor sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba ane ma dadaba isa tunadabe idor sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba ane ma dadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba yada guyati utuna feeku randadaba jede anasi waame siyella sisu sodati jede anaterkadu umnasif ta'a obake wa ebatu jede dubbate wadanaf gale bakansa olfatu ololani kaba ma fandadaba ololani kaba ma fandadaba ololani kaba ma fandadaba ololani kaba ma fandadaba ba'ani hudu walgure naratole gae anis nane jede malta kae biyar bae waqayyo goftani akasnan jede isin demini baake hunda asrani kasa yadde asrani kasa yadde ine asrani kasa yadde ine asrani kasa yadde ine asrani kasa yadde ine galatane kaba ane galatane kaba ane galatane kaba isa tunadabe idor sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba ane ma dadaba isa tunadabe idor sasa nama dadaba Kristus ni orolani kaba ane ma dadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba orolani kaba ma fandadaba sakuli majalan nisa anak kami tidak gochasa ifsa kaeda ima arifuna sadra ol masabaye ekese bojra kaeda ima arifuna sadra ol masabaye ekese bojra kaeda ima arifuna sadra ol masabaye ekese bojra kaeda Anggota ada sedih kan? Irra. Ya, egaa ulfaadhaa jiraadhaa dhufuu keessaniif baay'eetti gammannee wal arguu keenyaaf
odoo maayikoo iddoon dubbatiin asumaan itti aansinee pirogiraamiin keenya jaanu jalaa xinnoo wanni dheef ijoolleen warri barana eebbifam giraajuweetii warri ta'anii keekii muru akka keekii muraniin booda iddoo itti ispoortii ijoolleedhaa qabamee jira ijoollee fudhannee deemna warri gurguddaan homaa miti ijoollee xixinnoo warri ta'an odoo abbaa yookiin haati wajjin dhufanii gaariidha ankanachi ijoollee shi gurguddoo nuti jiru warri fudhatanii deeman dhaqanii tollaalu kubbaa lukaa hin taphatu jedhama anan guddadhe ka gindabarat abuunaadha abuunaa immoo gabaa jimaataa yookiin gabaa biitee jedhamudha namni baay'een hin beektu ta'a achitti dhaladhee guddadhe hamma immoo anan jiru asii anan jiru immoo kunoo haadha manaa koo wajjin muluudhaan asii jirtu wajjin as jirra ijoolleen keenyas immoo ijoollee lama hin qabna amman wajjin deemu isaaniiti amma ulfaadhaa jiraadha. Nyaanni fayyi. Sagalee Galatoowwan jedha fayyeen sarmuu jedhama. Anaan laata suuraa jarjaraa dabalatee maatiin koo amma fanan jiraadhu paradiisii kana maatiin koo jaartoo maatiin ijoolleen koo mootii keessa jiru Firaa'ol Ayyaan koo abbaa warraati. Egaa fayyee kan jedhamu kannoo jadi nano Ani ga maqaan koo Baayisaa Tolosaa Beenyaan jedhama. Anan dhaladhee guddadhee Gindabarat muka diimaatti. Jaartiin koo immoo kunnoo achi teesse akka warra jireenyi keenya siyaatilee intala tokko qabnaa. Intalli keenyas gaabarana Waaqayyo nu gargaaree University of Washington Masters ishiitiin eebbifamteetti kanas asumaan nu gammadaa fayyaanoo ta'an Madarat mandi. Anis maqaan koo Tasfaayee jedhama. Nan dhaladhee guddadhee Abuunaa Gindabarat walitti dhiyaananatti fakkaate gabaadhuma biiteetti achi inni madalarra. Haati manaa koos kunoo achi teessee jirti. Amma Vegas jiraanna nagaa ta'a fayyaa ta'a. Ani obsaa dafaa jeeqaan jedhama kanan dhaladhee guddadhee aanaa Abuunaa fi Hawwatoo gidduutti bakka Baroo jedhamtudha. Amma kan jiraannu magaalaa Las Vegas. Haati manaa koo Hawwii Dirribaa jedhamti. Kaachisiitti dhalattee guddattee ijoollee sadii qabna. Dhiira warri dura hangafti lakkuudhaan sun immoo isa dhumaati. Saduma. Galatooma. Akka mooltan hundi keessanii Fufaan jedhama. Kan dhalootallee yoo jenne Gindabarat maaloo dubra dabarre wayya maaliif anan dhaladhe Abuunaatti anan guddadhe immoo daamota naannoo Kaachisiitti kanaafuu ani lamaan isaatii waan ilaaluufu Gindabarat maal bira odoo dabarre gaariidha. Haati manaa koo isaas jirti hattuu jedhamti ijoollee laman qaba Sifeenee fi Firaawwii keessa jiru. Kota zibai. Haati manaa. Galatoomaadhaa bakka ol barreen jedha. Dabale. Hundi keessanuu akka mooltanii maqaan koo Dabalee Lammaa Cuukkoo jedhama. Garuu warri Baayibarii irratti na argitan Lammaa jedhama. Maqaa abbaa kootiitiin aanan dhaladhee guddadhe muka diimaadha. Intala tokkoon qaba maqaan ishee Dureettii jedhamti. Haati manaan koo garuu dhufuu hin dandeenye hojiidha fi galatooma asitti wal arguun keenya naman argee hin beekne waggaa 35 oli har'an asitti argee ulfaadhaa jiraadhaa fayyaa nagaa argadhaa kana qopheessuu keessaniifis. Anan jiraadhu Minisoota Anis maqaan koo Shumatee Leellisaa Xaafaan jedhama. Magaalaa Las Vegas dhufe
kanan itti dhaladhe immoo anaa ginda birata ganda Wineeroggee jedhamti gabaa gammadaati gadidha. Kanaaf haati manaa koo Masarat Kabbabaa jedhamti ol ka'ee ijoollee dargaggeessa lama ijoollee dubaraa tokkoon qabaa sadii jechuudha. Kanaaf asumaan dhaamsa koo dabarsuudhaaf immoo warra sagantaa kana qopheesse balbala isaanii bananii akkanatti dhangaa akkas bareedu qopheessanii fi baay'ee ulfaadhaa galatooma warra sayaatiin hunduma keessaniinu jechuun barbaada asumaan. Warra Las Vegas. Akkam jirtu baga wal agarre warri achi akkana dhageessan barbaada. Maqaan koo Gammachuu Kumsaa Iddoosaa jedhama. Kanan aladhee guddadhee Wineeroggee yookaan Abuyyee Roggee jedhamuun beekamti. Ijoollee sadiin qabaa haati manaa koo kanani olmos wajjin guddadhe jechuu dandeessu lattuudha. Kanaan immoo Las Vegas gara gadaantu kana jiraanna gara gammoojjii. Baga wal agarree baay'ee gammadeera. Ammas nama darbee wal arguu nu haa taasisu. Thank you. Nagaatam jirtanii tamaa bultoon jedhamu. Haala Indiraasi Buukooti Majamaraati Yaaqoobiyaa. Ani akka tamaa siyaastiin jiraadha. Dhalootan dabara duuka diimadha. Ijoollee nama sadiin qaba. Ijoollee isaanii ijoollee waan qabaataniif amma ijoollee jechuun hin danda'amanii garuu ijoollee sadiin qaba. Kaan New York jirti lamaan isaanii immoo na bira jiru. Kan katamaa kanan jira. Baga nagaan dhuftanii katamaa keenyatti hin jedha. Duraan dursee hundi keessan baga nagaadhaan dhuftanii baga Rabbi nagaadhaan hunda keenya ija nagaa wal argisiise. Waggaa tokko guutuu dheeraa dabarree rakkina tokko malee rakkoo tokko malee Kiristoos galannaa ga'u kanumayyuu ijaan wal arguu keenyaani isa baranaa wal argine isa egerees immoo Waaqayyo wal argisiisu. Ani Dhugaasaa Raggaasaa Caalaan jedhama. Isa durii bakkee Qalaaxee Dasoo amma immoo bakkee Qalaaxeedha. Kanan dhaladhee guddadheetti achuma. Haati manaan koo Buruusaa Gaasii maatii warra Waaccoo Dabaloo jedhamti. Galarraati ulfaadhaa galatooma. Akka booltanii maqaan koo Taaddasaa Lachuun jedhama. Kan dhalatee guddate gabaa gammadaadha. Anaa keenyaa dabalati. Haati manaan koo sababa hojiitiif dhufuu hin dandeenye garuu ijoolleen koo lamaan dhufan qaba. Amma kanan jiraadhu isteeta Oregon magaalaa Poolaand. Akkam jirtu nagaadhaa bakka nagaa wal agarsiise. Ani kanan hawwa ture kana arguun koos baay'ee gammadan qaba. Ani maqaan koo Tasfaayee Galaa Birooleeti Birillee jedhama maanii isin taarikii baay'ee qaba. Okay, maqaan koo Tasfaayee Galaa Biroolee hin jedhamu. Ganda biratitti kan dhaladhee amma waggaa 10 achuman ture. Sun booddee Sidaamoo alattaa hundoota muddate. Egaa qubeenis baay'ee na rakkisaa kennu mandarootti kanuma anan jiraadhu immoo Las Vegaasiidha. Waggaa 32 ta'utti haati manaa koo immoo Masbaat ijoollee shanan qaba. Walanni isaan badiin ijoolleen koo guddatteetti. Sami Tasfaayee, Waluusan Tasfaayee, Sami Tasfaayee, Ayaan Tasfaayee, Shin Macarakat. Akkam jirtu baay'ee jireenya guddaadha kuni akkasumas keenya guddisuun jedha. Ani Toliif Baqqalee Gammachuun jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhe Abuunaadha. Asli kan fite ambotti as amba Oregon jiraanna. Haati manaa koo Sonaanii intala godhaaba.
ijoollee 5 qabna. Gabbarnoota gaarii. ጸጋዬ መኮንን እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት ጎንደር ነው። እንግዲህ አባቴ ከጎጃም መጥቶ እናቴን ከጎንደር አግብቶ ገቡ። ከዛ አሜሪካ መጥቼ ከአሜሪካ ደግሞ ሲያትል ነው ያለው። ሙሉና ታከለ እንግዲህ በጣም የምወዳቸው ወንድሜና እህቴ ናቸው። በጉድፍቻ እንግዲህ ትናንትና ማመልከቻ አስገብተዋል። ሁለት ልጆች አሉ። ምስጋናና ኔተን ይባላሉ። ብዙ ደግሞ ባለቤቴ ከሲዳሞ ነው። የሲዳሞ ቆንጆ akkam jirtu hundumtuu waaqayyoof haa ta'u akkamitti bareeddu seetan so tokkummaan kana fakkaataa ani maqaa koo hundumti keessanuu beektu warra barootii hirkoo boosharaa gonfaan jedhama ijoollee sadii qabaa intalli koo fi haati manaa na wajjin dhufaniiru miilana miiltoo as bahe kooti ijoollee sadiiti intalli duwwaan dhufteetti warri dhiiraa lamaan hin dhufne gara fuulduraa hin dhufu kanuma gaa akkasitti waaqayyo wajjin nu haa jiraachisu. Ya, kuno. Sabarida. Tole maqaan koo Amanuu Tufaa Caalaan jedhama. Abbaa ijoollee 5ti. Ana dhaladhee guddadhee aanaa Buunaasa jedhamu bakkee Kalaateedha. Haati manaa koo duuba sun taa'aa jirti Simalee Dimaa Toraa jedhamti. Haateetti dhalatte ishiinis achumarraa dhumnee beekaa jiraan nammoo gara warra ani sirkaan obboleessa koo isa qotisuu kooti bara. Sudah bawa tadi. Akkala Bireen ani masarat lammii dachaasan jedhama. Kan dhufe Ardoonarraa kan alatti immoo muka diimaadha. Warri muka diimaa baay'atan hin dhiyaamani. Kanaaf haati manaa kun immoo Maammee Tafarraa jedhamti. Dapat Edwan. Sorry, iya. Berrisa. Foto berrisa. Asgore berrisa. Ya, foto. Ya, actually. Original. Kamotan. Ani Taaddasaa Addunyaan jedhama. Kanan firsi birumaa yamma originaalaani niyaalaadha jechaadha yambamu. Kanaaf akka ambaasaaddarummaatti shuumata naa kennaniiru nan fakkaatee akka tasaa hiriyyaan keenya tokko nu biraa dhabamanii waggaa lamaan kana duras Daalaasitti argamneerra. Waggaa waggaadhaan dandeenyaan yoon dhabees isin gaafachaarra argamuudhaaf na yaala. Waqtinnaa ta'e waggaa lamatti waaqayyoo na gaafata. Baay'een jaalladhe baay'ee kun immoo itti fufuu qaba, cimuu qaba. Haasaa gara fuulduraatti illee gochuu dandeenya ta'a. Akkanumatti wal jaalladhaa biyya keessanis yaaddadhaa. Ijoolleen keessanaa eebbifamtu haa guddachuu. Hundi keessan baay'ee gammadeera. Keessumattuu immoo mana kana mana Profeesar Takkale kanas
gammachuudhaan dhufnee har'a asitti gammaduu keenya baay'ee gammada galatooma maalamu obboleessi baraafii kottaa achuma actually anillee beeksisuu nan danda'a isaan Dr. Ijiguu Tarrafaa jedhamu fakkeenyaaf natti fakkaata biyya Gindabarat keessaa calqaba irratti Amborraa digriidhaan nama darbe keessaa isa tokko natti fakkaata. Isaan immoo akka abbaatti kunuunsee na barsiisee Finfinneetti jechaadha. Baay'een isaanii I think bareedaadha. Ambootti qixxaadhaan barate ta'anii kaanii ani baay'ee bashannanee tan Finfinneetti baay'ee qabxii guddaadha. Obboleessa koo kana bira taa'ee takka hakimii takka injineeringii marateen akkana qabanii ta'uu kan na godhe hangafa keenya kana Dr. Ijiguu Tarrafaa amma biyya Ingilizitti kolleejjii barsiisu jechaadha. Isatti aanee obboleessi keenya nuyi dhalataa armeen keenya galamootuu kan jedhan tokko beektu abbaa malee kan nu guddifte ijoollee dhiiraa 4 inni hangafa kooti anatti aanee inni PhD dha ani injineera qotusuun koo hakimiidha inni immoo akkaawuntaantiidha barraan immoo kunoo Finfinnee biyya Ameerikaa kana akka dhufnu kan nu godhee jiru isaa nuti baay'ee social work irratti baay'ee jaalanna akka misoomaattis akka daandii biyyaattis ammas taanaan baajata dhabamillee ijoollee warra kaa wajjiniin qindoofne karaan biyya keessanii akka hojjetamu keessaa nama gochaa jiru keessaa tokko hin jedhe fakkaran qabu hojii koo idilee dabalataati isinis immoo kanaan duras immoo maallaqaa fi waan adda addaa asii walitti guurramee jala dhufe istoora kootti gashinee nama amma nu biraan jirre goota farraa wajjiniin akka isin asii dhamaatanii ergitanitti qaama uummata keenya biraan gahaa kan turree fi gara fuulduraattis kanuma kananitti fuufamman jirutti waa'ee Gindabarat anaaf dhiiga gooti. Kanaaf akkasumatti itti deemuu maqaan koo Mulaatoo Addunyaa Dheeressaan jedhama. Dhalataa muka diimaati. Kaachisitti maradhee Ambootti fixee amma immoo Siyaatiliin jiraadhaa. Abbaa ijoollee sadii haati manaa koo Shidhaan miijannee dhufuu hin dandeenye. Obboleessa Daawit, obboleessa Sanyiiti, Mulaatoo. Ani maqaan koo Fikaaduu Lammeessaa Baalchaa jedhama. Kaachisitti I think nama baay'ee barsiisan fakkaata warra sistan keessaa. Kaachisitti dhaladhee guddadhee amma magaala Siyaatilee. Ani Buraanuu Ijiguu Qadiidaan jedhama. Anan dhaladhee Harbuu Gubbaa jedhamti Hawwaxootti. Amma nan jiraadhu Portlaandi yeroo dheeraadhaaf Atlaantaan jiraadhe. Nama baay'ee hojii wal beeknaa fi namni akka haaraatti argillee jiranatti fakkaatu hundi isaanii warra wal beeknudha. Ameerikaa kana wayi nama sadaffaa wayi arfaffaa dhufedha Gindabarat keessa. Ilmi Ijiguu achi deeme ani namni hundi diivii duriin guunne guutan jedhanii natti himu ture. Amma haati manaan koo Boontuu Boondawannis Abdii jedhamti. Ijoollee sadii qabna, ilma sadii qabaa kan ijoollee lama eebbifamaniiru. Tokko immoo kun walii gadi as yoo jira dubartii gaarii. Beefaaji kanan jiraadhu magaalaa Siyaatil. Haati manaa koo aadde Maskaram Guutamaa. Ani wanti Walbarnoota gaarii hunda keessaniifu maqaan kun Sanyii Addunyaa Dheeressaa jedhama. Abbaa ijoollee sadiiti. Haati warraa koo dhufne ammaa illee kana dagaafuu baashaan next time firii dhufa. Achisi.
I don't know. Yeah, Okay. Go ahead. Ani Daawit Addunyaan jedhama. Anan dhaladhee Mukadiimaatti. Amboottan guddadhee amma Seattle jiraadha. Haadha manaan koo Amboorraayi. Sabla Dagafuu Gurmeessaa jedhamti. Ijoollee sadii qaba. Dhiira lamaa fi durba takka. Mucayyoon kiyyaashiin hangafaa miilanadha Stanford graduate goote. Ijoolleen koo lama dhiiraa tokko Yudaabii jira. Mucaan inni xiqqaa kutaa 12. Galatoomaa baga Seattle nagaan dhuftanii garmalee isinitti gammanne dhufaatii keessanii fi akkin akka dhuftanii ilaaltan kana sitti afuufillee yaaddanne hin jiraatu because Seattle biyya gaariidha. Advertising goone yeroo hundaa kanaaf galatoomaa. Akkam ooltan hundumti keessanuu inni Daawit Addunyaati ana Barraa Addunyaati Bullis wal fakkaanna obbolaayyuu tokko fakkaata obboleessa Taaddaseeti obboleessa Jigooti amma Teeksaas irraa dhufne Borgoo wajjiniin nuti warraa koo ijoollee dhiiraa sadii qabna wal barmoota gaariin waa ta'u. Galatooma baga nagaan dhuftan isin jenna. Baay'ee namatti tola. Sagalee dabale. Maqaan koo Dajanee Mokondoon jedhama. Maqaan alatti Harmuu Gufaadha. Akkattiin baradhe dhuftee gabaa gammadaa achitti naladhee haadha manaa fuudheedha. Haati manaa koo lalisee Silashii jedhamti ammaa sirriitti jirti. Kanaaf wal barumsa gaarii isiniin jedha. Galatooma. Baay'ee gammanneera. Maqaan koo Geetuun jedhama. Dhaladhee kan guddatte godina Baalee Aanaa Shanaanaatti. Baalee namni hin beekne jiraare. Sabanni maatii kanatti makameef immoo sodaadha. Haati manaa koos haati Masarat Sibbuu jedhamti. Wal barmoota gaarii baga wal nagaan dhuftan. Nami biraa jira kun ollaa keenya jiru. Nami biraa reefu dhufaalaa hojii irraa hojjete. Ani Shamsuddin Khalil naan jedhani. Wataa lafa tanaati waa biyya tana jechuudha. Kan itti dhaladhamu Harargee Lixaanaa Daaruu Lafuuti wal barnoota gaarii. Maqaan isaa Shamsadiini jedheera. Taanee ture. Duraan dursee galatoomaan jedha. Waltajjii akka kanaa kana walitti dhufeenya fi wal argisiisuu maatii akka kanaa kana egaa iddoo baay'eetti akkasitti nu qunnamee hin beeku. Isa dursaa kana arguudhaaf baay'ee itti gammadeera karaa kootiin. Ammas immoo gara fuulduraatti kana caalaa cimsaatii wal maddii dhaabbadhaatii waliin jiraadhaan jedha. Maqaan koo Dhaabaa Itichaa Jabeessaa bakki ittiin dhaladhe mi'aa qarsaa egaa yaa'u kaachisitti guddannee jechuudha. Galatooma. Hundi keessan egaa galatoomaa warri dhuftanii ani waan tokko jechuun barbaada.
barreen gaddaa hoggaa Las Veegasitti ijoolleen keenya organaayizii godhanii nuun kabajan namni wajjin ture obbo Tafarraa har'a nu keessa hin jiru. Akka yaaddattan jechuun maafi ifama guddaa obbo Tafarraa fi Taaddasaanii nama injiinii Gindabarat jedhaman keessaa lamaan isaanii namni qabnudha. Yeroo hunda hoggaa waa'ee mana barumsaa, waa'ee hospitaalaa, waa'ee karaa hoggaa ka'u yeroo hunda as teenyee isaanii hin quunnamnu. Amma Taaddasaanii isa inni waan hafeef inni otoo Tafarraan yeroo hunda dhufa akkamitti nafa jedhee amma waadaa isinii galeera. Hundi keessan akka yaaddattan. Otoo al tokkicha ol kaanee obboleessa keenya nu bira hin jirre yaadannee Tafarraan nama guddaa dhabnee mee daqiiqaa tokkoof haa yaadannu dhugaa. Ulfaadhaa. Maatiin koo kan dhalatan Abuunaa fi Qulluqqoodha. Kan itti guddate gara Bishooftuudha. Jiraatan isaanis Dr. Taakkalee namoota muraasa quunnamanii meeliidhaan quunnamanii mana barumsaa Gindabarat sana akka gargaaramu calqabame. Isumarraan kan ka'e doolaara 100 waggaatti walitti buusna turre warri yeroo sana jirru. Akka ammaa kana ijoolleen Gindabarat hin baay'anne Ameerikaa baay'ee muraasa yeroo sana. Birrii 100 walitti buufna nuti asitti doolaara 100 isa fuuneet biyyatti erginaa kunoo Taaddasafaatti erginaa karaa isaaniitiin kaachisii yeroo sana manni barumsaa haayiskuuliin tokko qofatu jira. Haayiskuulii kaachisii qofa. Isaanii fi maateeriyaalii mana barumsaa kan barbaachisu hin godhu. Maateeriyaalicha darbaa immoo ijoollee qabxii olaanaa fidan. Kutaa 9 amma kutaa 12tti warra jiran tokko amma 3tti warra bahan birrii Itoophiyaatti yeroo sana birrii 100 birrii guddaadha ijoollee barataadhaa fi poostaa keessa kaahanii ijoollee sana mooraaliidhaaf kennuuf. 2006 natti fakkaata anumtuu carraa argadhee biyya dhaqee ijoollee sanaaf anumti mataan koo kenneera. Baankiidhaaf birrii baasanii kaazinaa keessa kaahanii hogguun dhaquu carraa sanaan ati nuu kennaan jedhanii kenneefin ture. Warrumti achi keessaa immoo gargaarsa keenya harki keenya immoo isaan tuqe gammeenuu isaan keessaa tokko Eden mucayyoon asin jirtu Eden Dhaabaa kan jedhamtu ishii hani yaaddadhuanii ishiin namoota badhaasan harkaa fudhatan keessaa ishiin tokko turte akka carraan dhufne har'a. Isumaan egaa nuti waggaatti al tokko kan nuti goonu boodarraa Dr. Iddoosaan biyya dhaqanii cidha godhatanii hogguu dhufanii DC irratti ol agarre. Aniif Dr. Iddoosaan baay'ee walitti dhiyaanna. Maatii dhumallee yeroo inni biyyoolii godhu nuti harka guddaa keessaa qabna adii fi tolchaa wagii. So biyya gahee hogguu dhufu Dr. Tolasaa Dagsiisaa wajjiniin taanee koottaa shaayii buna jennaa dheetanan hoteela warra Habashaa tokko dhaqnee teenyee otoo deessinu ani biyyatti hin guddanne harka caala. Kutaa 8tti hin Gindabaratii bahe. Mana Dr. Ijjiguu taa'een baradhe askuulii Finfinneetti hin baradhe. Garuu yeroo magaala jiraannu afaan kun nu rakkisaa ijoollee Gindabarat baay'een barbaada. Baay'een barbaada yuunivarsiitii dhaqeen barbaada kunoo Taaddasa Lachuu isaan barbaadan 6 kiiloo dhaqa ture ijoollee biyya argachuudhaaf isaan keessaa nam tokko. Gaazexaan yeroo sana Addis Zaman gaazexaa kan jedhamu Biraannaa Salaam naannoo keenyatti gurgurama. Sumunii tokkoon bitee tanan miila kootiin markaatoo fudhadhee dhaqa ture. Ispeeshaalii yeroo maatirikii ijoolleen bahu maqaa isaanii achi ta'anii ilaallatu. Hin qabu ofiifuu garuu akka isaan laallatanii sumuniidhaan gaazexaa sana biteen 4 kiiloodhaa markaatoo dhaqee fiichee bunnaa beetii namni hin beekne hin jiru attichi ijoollee dhageessee ijoolleen laallatu ture maqaa isaanii. Isuma keessa otoo hin jiru obbo Fayyee Taaddasa namoonni baay'een iddirii ijoollee Gindabarat dhaabanii iddirii sanaa isaa wajjiniin hirmaadha ture barataadha. Taaddasaan yeroo baay'ee Finfinneen jiraatu anatu bakka Taaddasee bu'ee dhaqa. Ji'a 3 mana waliitti waa qopheessanii achitti dhaqaa kun obbo Fayyeen itti gaafatamaa ture gusi.
inni sammuu koo keessa waan jiruufi Dr. Tolasaa fi Dr. Iddoosaa wajjin gaafa wal argine suni inni waggaatti wal argine ijoollee dhagoonu kuni kana hunda waggaatti walitti dhufidaa biyyatoo kunoo Taaddaseen faa dirii qabu maaliif diriin dhaabbannu nuti maaliif itti fakkaataa jedhee yaada kana dhiyeesseef isaan lachanuu irratti gammadanii walii gallee oggusuma Dr. Taakkalee faa quunnamnee ijoollee baay'ee quunnamnee yeroo sana lakkoofsi keenya hammam akka ta'e yaaddadhu yoo waa laale malee dhaabnee Dr. Iddoosaan itti gaafatamaa keenya ture waggaa dheeraadhaaf achi Dr. Iddoosaan tarmii isaanii hogguu raawwatanii Professor Taakkalee bakka buufnee 2011 legally tax exempted taanee mootummaa Ameerikaa biratti registered taanee golobee kana dhaabbanne. Ergasiiti namni keenya ilma dabalamaa nama muraasa irraa kaanee amma almost gara nama 80 jirra. Amma warras keessa jirtan warri miseensa golobeen taane ammas koottaa miseensa golobee keenya ta'a. Buusiin shi baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoo is just $10 a month. Garuu hojii ishiin hojjettu gargaarsi waa'ee gindabaratti maqaa dhahamee including medical supplies Dr. Biraanuun Atlantarraa yeroo sana wanneedhanii more than $30,000 walitti buufnee meeshaa sana kan biyyatti ergine. Baakpoonii wanna sanaa ta'e kan chochoosu golobee keenya. Misooma duwwaa miti. Gaddarrattis gammachuurrattis namoonni baay'een informationii qabdu. Seattle nuti yeroo rammataa dhufuu keenya tokkoffaa dhufuu keenya miti. Las Vegas akkasitti deemnaa bakka hunda deemaa jirra. Kanaaf please warri miseensan taane koottaa 80 taaneera anatu 81 ta'a anatu 82 ta'a nama jedhu barbaanna. Since 2011 ani itti gaafatamaa herreegaa golobee kanaa ta'een hojjechaa jira. Gammeen obboleessi koo kunoo qabaa maallaqaa keenya ta'ee qabaa maallaqaa duwwaa miti. Dura waan nuti rejistarii gochuu barbaanne Meerilaand fi DC namni baay'ee waan jiruuf achitti register gochuu barbaanne birokiraasiin achii waan nutti baay'ateef anuu nan fudhadha responsibility jedhee kunoo gammeen galateeffadhaa Las Vegaasitti state of Las Vegas deddeebi'ee deemee register nu godhee still now waggaadhaan eegee laayisensi fiisaa kaffalee hamma har'a up to date nu godhee too kan jiru isadha. Inni treasury keenya qabaa maallaqaa cimaadha. Injineeringi barate malee otoo faayinaansii barate yoo naqaata achi New York jiraachuun oolu. So kanuman jechuu barbaada. Haala gaarii irra jirra waan gaarii qabnaa. Please koottaa jooyinii nu godhaa. Isaaf immoo kunoo injineer Gammeetti dabarsa. Ulfaadha warra akka hunda qaqqabuun barbaada ergaan kuni gabaabseen keessa introduction isaa abarraan keessa deemeera. Ani akka asitti akka dhaabbanni gaggabaabseen tokko lama jechuu barbaada. Dhugaadha waan abarraan asii amma tuqe yeroo isin xalayaa jalqaba 2002 high school fixeen. Xalayaa leetarii isin fudhattan sana durii sana qambaasne garuu dhiiseen deeme nuu dhuftee turte inyaanne dhugaadha garuu nuu dhuftee turte. Hunda caala kanan baadhee bahee jira ergaa keessan xalayaa fuula lamatti ergame afaan Ingilizii fi afaan Oromootiin barreeffamee ergame. Ijoollee gindabarat biyya alaa jiraatan irraa jira. Ana kana agarreen beeknu akka public way akka newsii guddaa tokkotti laxxafame Dr. Iddoosaan wasiila kooti abbaa kootu natti hima. Ijoolleen eessuma erga biyya baanii turan isaan biyyattuu deemuu danda'an mootummaa kanaa jiru naan jedha. Ijaan argeen beeku. Maqaa isaan achi keessatti arge. Kanaafi aadaan keenyaas maqaan keenyas akka baannee jirra jedha xalayaa sun keessaa. Akkanattiin san mooraalii inni nama keessatti uumutu horii san caala guddaa. Biyya kana gaafa dhufu sosochiin akkanaa kun hin jira. Amma waan abarraan amma tuqe kana ani reefu dhufee waggaa lama guunne yeroon itti gaafatamana ijoo jabinaan itti seene jechaadha dhugaan jiru. Adeemsa Ameerikaa kana nama rakkisu beektu bareen miti ija jabinaa fi lapheedhuma ijaarramuu kana waan na keessa jiruu fi asuu nutti fidaa jennaa dhumaan kaane malee ani waan kompleeksii IRS kana maal akka fakkaatu maqaa IRS dhaga'ee hin beeku. Kanaafi 2011 Meeyii keessa State of Nevada legally established taate golobeen Oromoo gindabarat jettu kun maqaa walitti dhufuutiin misoomas biyyatti gargaara asittis wal gargaara kan jedhuun legally established goone IRS faayilii goone non profit organization taane waggaa faayila reportii goonachaadha akka entity guddaa tokkotti. Kanaaf akkanattiin jirra nam 11 taaneeti statikaalii lafa kaa'uudhaafi namoonni yeroo sana membarii ture nama 11 ta'ee jalqabee san booda waggaa 3 booda 9tti deebine. Digdamamu akkam geenye
all of a sudden haala ta'e tokkoon sagalitti deebine. Achuma ammoo ribaawansii goone 20 wayii galle staatistiksii olaaltan giraafiin isaa nama kofashiisa. Achi akka ta'e tatta'eet immoo amma 80 galle. Akkuma abarraan jedhe kaffaltii nuti ittiin walitti finne ittiin membarii taanu xiqqaa $10 registration fee 120. Garuu waan nu keessa jiru $10 hariiroo nuti uumne hariiroo nama dinqisiisudha. Ani obboloota koo kana yeroo adda addaa biyyaa baanee har'atoon assaayimentii wayii isinii kenne mee sekeendii 30 keessatti bakka dhalattan iddootti barattan karaa biyyaa baatan amma eessa jirtu samaraayizii godhame toon jedhee muuvii wayii fakkaata kaan caakkaa wayii cicciree keessa darbe ta'a kaan pileenii makoree dhufe ta'a kaan immoo waa wayii mana hidhaa wayii cabsee baha ta'a iddootti dhalannee fi akkatti dhufnee fi jenereeshiniin kun gaappii nu gidduu jiru kana warra lukaan deeme ambofaa gallee jiru nu keessa jiru warra jajjaboo kanatu jiru otoo kun walitti dhufee seenaa isaa odeeffame waan nama dinqisiisu ta'a waan kana walitti finne har'a istaabilishii goone assaaminti guddaa tokko nu hafee ture waggaa 5 akkas darbe eenyumadha nuti warri walitti bilbilaan haasofnu kun eenyudha kan jedhu waliin beeknu sagalee qofaa wal beekna haasaa dheeraa keessa obbo Hayyeellee jaan argee beeka garuu namoota baay'ee sagalee ban adda baasa Dr. Taakkaleen eenyu akka ta'e dabaleen eenyu akka ta'e sagalee an adda baafna ture covid dhufeeti akka viidiyoo wal agarru nu taasise assaaminti guddaan nu hafee jira ammas chaalenjii guddaan maaf waliin agarru fiizikaalii ijoolleen gindabaratu kan jedhutu isa cabsinee har'a akkanatti wal arguun kun hojii salphaan se'ina dhamaasa baay'ee booda qaamaan akkanatti wal agarreechaa isa kanaaf ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ama ijoolleen asitti walitti nu fide kun abbaan tokko taanee haadhaan tokko taanee obbolummaa kan nutti agarsiisu wayiitu jira gindabarat kan jedhu sun gindabarat kun maqaa lafaa miti maqaa lafaa darbaadha konseptii wayiiti konseptii obbolummaa walitti dhufuu wal gargaaruu wal iyyaafachuu waliin ta'uu gaddaaf gammachuu irratti wajjin dhaabachuu malee gindabarat sun maqaa lafaa isti shawaatti argama kan jedhu miti konseptii wayiiti konseptii obbolummaati akkanarra gaheeramu malee cittuu lafaa tokko kan tiraanspoorteeshinii hin qabne kan maalii hin qabne kan akkana akkatti difaanii kan taatu miti garuu kan obbolummaati kan wajjin ta'uuti kan wajjin wal gargaaruuti kan barachuuti kan xiiqeffannaati kan jettudha kanaaf akkanatti wal agarree assaayimentii ani kennu garuu ergaa tokko fan dhufe waggaa baranaa kana amma wal agarreera qaama wal argu sana cabsineera tokkon nu hafti tokko taanee warra biyyarraa har'a Dr. Injiinar Taaddaseen Bahaasaan kan warra biyyarraa jaarsoliin biyyaa hamma dheeqanii federaala deemanii banan qabnu karaan qabnu misooman qabnu jedhan kana waan sana hiikaa golobee kana kanarra guddisuu danda'uu qabna hiikaa golobee kana kanarra ol kaasuu danda'uu qabna assaayimentii santu nuwaaf biyyi sun nama oomshitee nama guguddaa kana nama beekaa kana hamma Londonii kaasee seenaa amma nutti taasiftan kana Ameerikaa kana keessatti profeesara hedduu fi injiinera hedduu oomshitee public service biyya kanaa keessa hojjechaa jira public service biyya keenyaa eenyuun eeggata gaaffii kana furannee asii galuu qabna akkanatti wal arguu keenyatti gammachuu guddaan qaba warri miseensa ta'an miseensa ta'a miseensi sun iddirii kanaaf yookaan golobee kanaaf $10 baasuu miti hiika amma jedhe kana qaba wal gargaaruu qaba obbolummaa qaba walaa taanu warra biyyaaf hiika haa taanu jedha ulfaadha